Garaa kiyya. Haa? Kai buna danfisee buna dhugi. Asuma naa fidi. Haa? Asuma naa fidi. Asitti naa fidee? Kai kaayii achitti seenye dhumnaati. Naannoo faashi. Ol jedhee kaawwati. Naannoo faa. Kai. Kai kaa siin qabamu? Naannati. Naannoo faa qoy kaa. Ol kai kaa maaloo aree? Yoom nufti? Naannoo faashi akka deebi'e. Miilaan akkana gannaarraa gad deebi'e kaati. Kottush kai. Naannati. Ta'uu jabbise buna. Na danfise. Meeshaa shiran dhufu. Ol jedhee kaa. Kottu. Jirtu hordoftoota chaanala keenya nun nagaa keenya akkam isin nagaa keessanii nagaan lafa isin jirtanitti isiniifatu jecha har'aan kana aadaa hojii wargalgaarsaa kan jedhamutu jiran bira iddoo hojii yoo tureetan amma buna danfisuudhaafan qixxaa'een jira jechuudha. Yeroo kan gaafan bakkeetti dhufu kan buna danfiseen eeguu hawwii ture har'a akka carraa ta'e kaleessa qabee xiqqoo itaalloon qabee dhukkubaa sababa jiruuf namni buna danfise mana keessa hin jiru jechuudha. Hojiin kun kan dhiiraati kun kan dubartiiti jennee otoo waliin qoodin waan dandeenyuun yoo wal bukkee dhaabanne gaariidha jedheetan amma humna kiyyaatti buna danfisuudhaaf yaalii gaggeessaa jira jechuudha. Amma sa'aatii kanatti buna miiccataa jira. Buna danfisuudhaaf buna miicaa jira jechuudha. Ganaa buna kaa'ee miicee akaa'ee achi daakee buna danfisaa jechaadha. Naa walumaa na ilaallu. Astaatii keessanis eegaan jira. Maal akkanaan jettan intoluu isinirraa dhaggeeffadhaa jechuudha. Yoo narraa tolate achumaan iyyuu mana nagada bunaa banadha. Har'a kan hundaa'uun kan ijoollummaa kiyyaatu natti dhaga'amaa jira naani. Haati kiyya yeroo baay'ee dhukkubsatti. Maatii kiyyaaf immoo hangafa ta'etu hin jiru. Obbola durbaallee immoo qabu gana teellaa kana keessa dhalatanii. Bakka rakkinni maatii jireenyi jiru mataa kiyyaa irratti jechuudha. Guyyaa akkuma namni takkaan bakkee wayiitii hojii hojjetaa oola galgala garuu galee hojii isa mana keessaatiin hojjedha jechuudha. Kanaaf xiqqoon harkaan badu jechuudha. Waan akkasii kan seenaa kiyya isinitti himutu hin taane harkaan badu jechuudha. Gaafii garuu gaafa nama argitee nama si bukkee dhaabbatu gaafa argitu hojiin inni beekan iyyuu nama harkaa bada. Naa akkana fakkaataa isiniin jedha. Hordoftoota keenya bunni keenya garbishiin irra ga'eera. Xiqqoo walla jalaa bubuusuu barbaadaa jira garuu akkuma isaatti wal fudhachiisuudhaaf yaalii gochaa jira. Bishinaan gaawwadheera jechuudha. Nu jajjabeessaa subscribe, like, share gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Amma gara bishinaatiin gaanneerra jechuudha. Baasuun yoom baase kana booda rakkoon qabu eeman yaada. Asii immoo bishaan xaaddannaa bishaan ittiin danfu. Amma buna daakkachuudhaaf gara maashinaatti dabarfataa jira jechaadha.
bishaatee akaawwamee bishaatee daakamuudhaaf immoo gara maashinaatti darbaa jira jechaadha. Naa dhaggeeffattoota keenya bunni daakamee amma gara jabanaatti godhamaa jira jechaadha. Buna haadhuudha magaa biyya keenyatti. Kottaa qursii nyaanna namni namaan jedhu biyya keenyaa kottaa buna dhugaa waliin jedhu. Kabajamtoota keenya kottaa buna dhugna. Keenya amma ba'ee jira, kursiinis qophaa'ee jira. Gaarri taraa nana biraadha. Makaasee kaya caalu buna nuyi kursiiri. Kursiitti qabi. Kayaan fulduu taati. Fudhati saje. Maal inni fudhatu malee fudhattu? Fudhadhu. Nyada kursi. Si nyada. Nyata nyata tu bapa. 6 furdaatii nyada sih. Nyata rawan aku. Aja guna fiti. Guna nafi. Sudah jadi itu.